jaallattee an fedhu xiqqaata fedhu guddataa jaalladhee hin jira arraas borus an abdiirraa murachuu hin danda'u. Abdii kana salaafirraa dhiiftee sin jaan akka ta'etti. Akkamitti dhiisinaan jettaa ta'u ana karaa kiyyanatti qajeelchanii namni abdii dhiisinaan jiru an diina kiyyaa dhageesse. Lakkee ani maaliif nagoma isin jiddu yaaduudhaaf sakkawa si gartee duniyaa tuqtuun akka. Dubri baranaa oowwee karaan isitti cufame duraan suudee isiin raanii karaan cufame eessa yaanas keessa wal gahanii dhiiruma namaa lama malee oriu dhiiruma namaa jala malee ijaa gurra hin qaban. Ijaa gurra isin goonaa osaa ijaa gurra isin goona. Abdiin fuudhu qaba. Maaliif isa jaalatte ansilaana jaalatte hanganaa urraan turu galgalaa ganama isii dubbisu malee ni urrabu ammaas bakka isiin jirtutti itti dhaqayoona taate duuba nan jaalanne jaalalti karaa gooyitaati jaalatte. Najjaashi adeera kiyya bultii namaa keessaa gad dhaabbadhu yoo lubbuu ta'e feete duniyaan sirra sirbin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في ديغرتوتا channel برا اورو تي في يو يا علمان رومو داخن بيا خيسا في بيا امباجر تمرت كيسنو كان كريستانا خواق فتادا كان مسلمة بكما جرتنتي سلام تاني خي يخو اني رابورك اسم برها جون سنينجا مالف اسرت الباتي خاونا جتن تاتي وان دنياتي في ابدي ابد ديتين سني ديا ديجر ونين يمنتون باسن بافته ونسرن الباس وان إساني خنا يجول الرا نجاشين بكهم جيتي جار تيرتين جار سنما فوسجة كومدات دنيا تو نتوتوجة إبو جيرتا فتالم مادمله جار سارتي دوسين مالي وجيرتا أبدي فوسيسو أكني فودوسني فيتا deeggarutti isin hirtanii garraa adeeroo dhaaphu bultii mucaan diigin maal moonni asirra si baasee niin fuusa maal jettee haasoftuuf ammaati. Najjaashi bultii namaa keessa maaltu siin ga'e isaa duniyaan akka naan jetteetii fuusiseetiin agarsiisaa maaltu maattana fidisa. Jaarsa namaa boo sii uummate sii horofarraa tolfatee kan hin fuuseetu suma achi walaa fuudhanii gidduu beekaa maa if dammaruu feeta duniyaan akkatti kakachu jirtu gartee micii yoo dhiifte baanta duniyaan bikka kana keessaa dhaabu siin jenna adeera kiyya maalumaa bultii namaa hedduu seenta mee ohuma micii yoon tun jettu yaa obboleeyyan kiyya yaa hordoftoota kiyya dhageeffadhaa micii yoo ijjiree qibsitee jagaadhaa. Ati waliigalteen akka jaartii qabus akka ilmaan qabus. Akka inni jaartii qabu hin beekaa garuu waliigallee jiraannaa fi nuti yaaftasaa rakkoon qabdu. Rakkoon qabdu jechuudha. Waannaan jaalalti jiraannaan tafeete jiraattullee wanna fuudhuu ni danda'a. Ajaa'iba wallaahi. Mee maalumaa tuttu jaarsa namaatti isii geesse micootana. Aboo viidiyoo titan naagaan obboli lubbuu teetti taphatiniitti dhaabbu jamman jaarsa namaa jalaa gad. Dardarri lafa guute shabaaba jala deemalee abbaa jaartii qabu abbaa ilmaan qabu maaliif bultii isaa laaquu feetanaa himiyaati yaa buleetii yaati. Maali karaa baname yaman keessa jaartii irra fuudhu fatii hausee baharilli fuudheeti fatiyaan uste namu akkasumaaf teessanii dubro namu akka fatiyaa seetanii jaarsa namaatti hin seenaa namni jirtuu isin liqimsa jirtuu fatiyaatu usee jaarsi karra fuudhe usee taa'u jira isinis akkas jettaniiti nuti isni heerumneettaniiti dhiirri namaa seenu jirtanii dhaabaa lubbuu teessan dammarinaadha. Maaluma boo akhiru zamaani maaluma dhalaan akkatti sa'inumaa ol baateeti lubbuun sii baasa an siifiin du'u jira. Nagaya fayyaadha.
Yaa hawaasa qofaa miti ani lakkasitti yaada keeraa dhukkubsadhee kun dalagaa irraa illee galee mana taa'aa jira. Maalumaa akkana fidi. Tilifoonaan jaarsa namaa nannuuf shabaaban taane waa qoflaatti gara. Shabaaban taaneeti maaluma wanni ati siin jaaladhaan siifin du'eettuuf bar jaarsa namaa jaalattaasa. Jaarsa namaati bar wanni itti kanatti haasoo jirtu. Hin qaanfattu xiqqoo takallee obboleetii hin qaanfattu. Yoo akkana feete dhalaa jaarsa namaa himtu ganaa deemneetuma fedhaa hidha guuruhaa jaarsa namaa baastee fixxe. Dhalaa jaarsa namaa barbaaddu hidhaa ol naqaa obboleeyyan kiyya balloo hin kadhatinaa. Ati abdii kana ofirraa dhiibtee hin dandeessuuti. Ay akkamitti dhiisinaan jette abdii dhiisuu hin danda'u. Abdii olloon nama guddaadha. Abdii abbaa ilmaaniiti. Jaartinsa duniyaatu nama hin dhiibtu duniyaa waloolu feeteeteeti. Wanni abdii jaalattuuf. Ay nu lachuutu ni gaa'inni naafini jaalaltiin jidduu jiraannaan ilmi namaa fedhe gargar nu baasuu hin danda'u. Yoo hin dhufnee waliin hidhaanena. Abdumaa fi isii waliin hidhaan olleen yookiin bultii namaa keessaa dhaabuu jaan bultii namaa cirrachitti laaqin miciyyoo dhage obboleetii bultii namaa cirrachitti laaqiniiti bultii namaa keessaa gad dhaabbadhu. Kabiraan jira shabaabni jira ijoollee jirti maaluma gaafa achii duniyaan si qabdee si deedagde si cafayte yaa duniyaa teenya anaa bellee seena dirmadhaa jechuu deemtaa. Yaa Oromoo ani Oromoodhaan na dirmadhaa duniyaan najjeeste. Nama gusa harkuma sitti malee hasii dirmatu hin jiru. Sii badii seene sii haqa namaa barbaaduudhaaf bolole. Maaluma boo dubri bolole maali jaarsa namaa laa gad dhaabbadhaa. Wayi kafaadii hawaan takka hin qabne ni jira sanja namaa hin yaade. Moo dhiiraa qaalee namuu fuudhee dhume shabaabni dhabame as keessaa wanni isin jaarsa namaa laaltanii. Rakkatanii nama kana jaalate rakkanne leesh dararamtaa'u isaan kana jaalate. An darramuu ta'een jechuun sumaa yaaduufi. Laa ayyaanni karaa abdiitiin namni toltu jeena dhufu an diina kiyyaa dhageesse. Akkana si godha. Lakkee ati samtuma dubbii ajaa'ibate malee inni kun maaliif si tuqate takkaa jechuun wayii si godhe maaliif si tuqate. Kan fuudhin diilaatiiti achi deemaatiiti jaarsa namaa ilaa fi barbaada duba akkam jenna. Afiru zamaanii dubri baranaa oowwe karaan isitti cufame duraan suudee isiin raanii karaan cufame eessa yaanas keessa wal gahanii dhiiruma namaa lama malee oriu dhiiruma namaa jala malee ijaagurra hin qaban. Ijaagurra isin goonaa osaa ijaagurra isin goona. Wannummaan bultii namaa seentanii bultii namaa carrachittanii xeeneef hin jirtu. Maali boo qaanyoyne kheyri wa kheyraati boo Oromoo maqaan balleessinaa. Jaarsa namaa irra taatanii maali ati xiqqoo bareedduun tun hogguu jaarsa namaatiin fi du'eettu kabiraan fadhu isa malee hoggueettu. Eessa keessaa si baase? Rakkoo keessaa na baase anuma harka. Jaarsa namaati jaarsa duniyaati abbaa ilmaaniiti maara jaalachuu dandeessatti. Dhugaa akkas ta'anii hin beekanii garuu jaalaltii falagootatti hedduu takkaan jaaladheeni gaafa rakkoo keessa osoo balloon ta'e seenaa wajjin dabarsee jira. Seenaa jettu wajji dabarsee hirraafachuu hin rakkoo keessaan na baasee ani ifumaan waan maaluma boonni kanaa. Bultii namaatiin hin taphatinaa. Bultii namaa taphatu jirtanii. Aboo ati najjaashi if kabajjaa. If kabajja. Asii jaarsa jaartiirra badiyaatu jiru hojii dhaabbattee niin fuusaa saboomee fuusi siin namaa oli bobbaanaa fuusi kun abdi. If kabajja nuti mana siin dhufin adabadhuu taa'i. Akka mana haaraa waliin ba'in maalumaa siin qabultii namaa hedduu inni fuudhu wallaalee haati fuusiftu. Mee naayimi inni fuudhu wallaalee sitti himate moo? Maali niin fuusaa duniyaan duniyaan dhuftee sirraa sirbitu obboleessa kee duniyaan firraa si dhorkiti. Biiftuu biraan jira arraas boros duniyaan gabbaatee na dubbatte waan na dubbatan abdii niin fuusaa tanaan fuusite muyyoon bareedu tana ammaa itti naa bilbileette
هنا بالبلانين أبدي دبيزة هنجا أبدي دبيفتو نفعنا تراني namni akka asaarratti hin duune namaa miti firraas dhorkite hara kanaan gartaami abbaan fedhe qaceesu hin jiru beekadhu maaluma yoo dhiiroo aboon irraa gattaa najjaasheetiis dhalaa akkanaati yoo dhaabbattee dhalaa if hin kabajne dhalaa jaarsa namaatii bololtu yoo dhaabbattee naas yoo jiraatiti abdiin hin fuusa heetu maaluma siingee uumena mee maaluma siingee waan kana keessa bikka maaluma si galfatame boodaati si way waatu singarin waan akkana iddoo seente dhalaan as keessatti kana ma fuusisu jaarsa keenya dubratti fidu jettee adeera kiyya sirra siqil boodana irraa dhorka abboleeyyan kiyya dhalaan nattumsee sassirraan dhageen adeeroo dhalaa waliif tumsite dhalaa waliif tumsite sansirraan dhageen nuti boodogguu sirra deeman si way waatu sirraan dhageen adeera kiyya nagaanu siiti jiraachuu dadhabde jiraachuu jibbite moo maali jiruu talaas dhibee bikkasitti haa godhani lutti hime yoo bikkasitti natti haa godhani teessatti haa godhan dhalaanii obboleessoo nama si gorfatu hin qabdu maali jaartiin ta'e dhaabuu hin jettu dubbii namaa kana keessaa dhaabuu siin hin jettu cal jettee teessee si ilaalti ajaa'iba wallaahi bootanuma ajaa'ibaati numa dhufe immoo najjaashiinis najjaashii ta'e ajaa'ibaati abdina dhaabbataa kun nuyi fuusettee ilmaa michoo bira keesse fuudhu qaba telefoona daawwachiiftee anaa fuusa kun abdi fuudhu qaba jettee gammadduuf waan namaati akkatti hin gammadin teetiin laaqama. Taa'uma jirta hanga kana yoo obsite yoo. Obsa fudhadhagee amma naagee jira obsee hin dadhabe kamalee dabalu jirti jaalaltisaa. Jaalaltisaa qaceeluma si guyyuma irraan si dabalu jirti. Guyyuma guyyaan dabalu jirti xiyyeetuun dhiise xeermaa. Teetiin laaqama gaafa ta'e dhukkee sirraa turan. Teetiin laaqamaa waan akkaatiin waan namaatiif abadan namnummaa waan namaatiif gammadu gadda namaatiif gammadu gammadeen jiraatu numa gaddaa beekadhu tana beeka kaabaleessa kiyya gadda namaatiif akkatti hin gammadin duniyaan firraa si dhorkiti teessi hin dhiiftu akkasii barbaaddatanii mi duniyaa naqaan siim abbaa feeti firraa dhorkisi cina irraa abbaa feeti walaa dhiiraa walaa dhalaa kawaan keetiin safaatu irra wareegan bosoo jirra isaaf fedheemi qofoo haadhu dhaqii fi irra fiigisaas isaatutu fedheemi si wajjin jirren sodaatin jaarsa keetiif baalmoo teetiif baalmaan keetiiti waanumaan nama biraatiin fuusajee si dhaadatuuf hin qabas gubabbee dhiira ta'u haa fuusisu beena najjaashiin dhiira haa fuusisu baharii fatiyaa fuudhe Khaanis eenyugaa qobboonis bahar wajji dhaabbateef siistama dalagee akkasitti deebi'ee fatiyaadhaas dhiifama jaan bahar fuusisee ati sallaallatteeti booteetii fuudhuu feete miti yoo teetii fuudhu haa namaan hin barbaadini jaartii namaa maaltu jaarsa namaa maaltu niin fuusachee siyaasosise teetii barbaannaan fuudhi malee dhaabbuu bultii namaa keessa fiigin cirrachatti naqin bultii namaa najjaash akka siim naboo dhaabbuu si kabajigaa. Kabajaa irratti wallaalin micciyoonis firraa si dhorkiti firraa si dhorkiti mootummaan taatus har namaatiin taatus firraa si dhorkiti tamaam si waan hin taane keessa sesseenu jira waan namni keessa seenu hin taane keessa seente si galee obboleessoo bultii namaa keessa buxaaluu dhiisiiti ati nama guddaa ijoolleen taane waan ijoolleen haasottu naasuun dhalaan barana qaanyiif dhiifteeti akkuma ifiin feete taa'eerti. Ammas faashina jaarsa namaa irratti isin bobbaasee dhufe himaamee dubroo egaa baranni jijjiiramaa deema akkuma amanni jijjiiramutti ilmi namaatti ilma jijjiirama faashina jaarsa namaatti isin oowwisee dhufe yoo maali jaarsa namaa malee ijaa gurra qabdanii dubroo hundaafuu gorsaa taa'utti hin jira obboleeyyan kiyyaa isiniifi nima dubroo jaarsa namaa fuulli hummaan irratti nu badenjiina jaarsa namaa jalan deddeemina jaarsa namaa kabajaa kannaaf jaarsa namaa janajjanuudhaaf hin guda waan hin ta'ina tamam dhiirti baranaati uuma jajjanuu feeti jaarsa namaati ja'a ofirraa hubadha keessa beektota
tokko kasiin dhufee waa fedhe singaates namichi kun jaarsa namaati cinatti achis qalaasan obboleessa kiyya namichi kun jaarsa namaati je'ii firraa hubadhu itti seeni malee jaarsa lama akkatti itti seettanii maali if daareessu haa ta'u maali hoo dubbiin teessan tun afaan nu wallaalchifte obboleeyyan kiyya ajaa'iba ajaa'iba wallahi maali faashinni kanaa isin deemmattaniin faashina jaarsa namaarratti isin bobbaasuu dhufe obboleeyyan kiyya kadhaatiin baana bara dhaabaa jaarsa namaa ilaa jaarsa namaatii bari hin beekani. Osoo hin ta'in jaalala qulqulluu waan naa hanneef jecha tuqaa isaan danda'uun. Inni kun nama guddaadha nama ilmaan qabate jechuun nama guddaa maraa jaalatamu. Naatee egaa wanni abbaan jaalatee richichiin jalluudhaa jechuudha kan dhageenye. Garuu sanii silaafirraa dhiifte irra bareedaadha maa dargaggeessa hidhabdee. Obbolii an maqaa keetillee hin beektu akkaas hin garre lubbuu tee tana feenaan jaarsa namaa jalaa gad dhaabbadhu duniyaan dhuftee bikka sitti hin godhin dhalaa biraa seetee bikka sitti hin godhin haqaan siimaan sirran sirbiin booda kadhaan mudatin si gargaaruu hin dandeenyu haakuma si naquu hin dandeenyu haakuma si naquu hin dandeenyu sirra sirbitee tamaam yaaboo bicoota akka duriyaan tumteetiti oromoo qoottaa kama geessaa oli buusaan nu hunda taatiti taa'i nuti nama akkanaan gargaaru ha rabbiin waan taa irra fidee gargaara malee nama akka keetii haaqa namaa barbaadee feeddagan hin deeggaru abadakkana booda haakimaa si cinaan dhaabbannu nuti adabadhuu taa'i osoo lubbuu qabdu osoo nagaan jiraattu wanni jaarsa namaa si geessi hin jirtu. Koottaa na gargaara haakima na geessa duniyaa kan maali hogguu jaanis kaasan bar abdii barbaadadheetiin abdiniin heeruma jeetiin duniyaan narra sirbitee tana sirraan dhageen galuti. Adabadhuutiiti taa'i dhadhaan ifiijee na dhugii seefiin do'a qaba nutis ifiijee iigattaa'ii doosii qabna kana jechuun keenya kun nu dhagee obboleeyyan kiyyaa kan na gorsu jiraa beeka obboleetii aboo viidiyoo tiitan naagaan na agarsiisa halaatan. Obboleettii tiyya lubbuu teetiin hin taphatin dhalaafis karaa baasaa jirtan warri jaarsa namaa heerumtan if kabajaattaa jaarsa namaa ilaa if kabajaa maaluma boo obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyya isiniin jaadhawanneerra hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jaalaltii onneerraa burqite isin biratti haa dhangalaatuun isiniin jaa hunda keessan ilmaan oromoodhaa.